polymerization. Polymerization jechuun maal jechuudha? Heddummeessuu jechuudha. Poly jechuun maali mataan isaa? Poly jechuun hedduu jechuun bibiru. Poly jechuun many jechuudha. Merization heddummeessuu. Kana fakkaata. After completing this subunit, you will be able to waan joogana ijoollee teenya wanta na sirriitti xiyyeeffadha. Qormaanni biyyoolessaa wanta na hammate kalaaltanii jiraatan ta'e qormaanni biyyoolessaa keessatti yeroo hedduu jechuudha. They are depending on this question. Gaafiilee asii kana jechuudha. Gaafiilee asii kanatti fakkeenyaaf amma explain the polymerization. What does mean polymerization? Maali? And also mention two types of polymerization. Polymerization fakkeenya lamallee ta'u kaasii waa'ee polymerization dha jechuudha. Type isaa jechuudha gosoota polymerization katee mention godhi kaasii. And also explain how addition polymerization takes place. Addition polymerization akkamitti akka gaggeeffamu kanallee agarsiisuu. Take place. How? Explain good if how addition polymerization takes place. Akkamitti inni kun gaggeeffamuu danda'a. And also explain how the condensation polymerization takes place. Condensation addition polymerization jechuun akkuma beektan addition jechuun ida'uu jechuudha. Walitti idaanee heddummeessuu jechuudha. Condensation gisee jiru xiqqeessuu jechuudha. Condense jechuun maal jechuudha? Condensation yookaan walitti hamma duraan jiru sanarraa condense gisee godhanii make it little jechuudha. Xiqqeessuu jechuudha. Condensation yookaan nu beekasanii. Polymerization is a process by which monomer unity combine together to form a polymer. Mal unity monomerii mono tataa itanaatu takkataateetu isa kana maal godhee jechuudha. Isa kana mee godhee walitti heddumaatanii jirroon. Gaarii no mono jechuun waan jechuu singiliidha. Isaan walitti heddumaatanii combine together jedha. To form polymerii tolchuudhaaf. Adeemsa kanaa maal jennaani? Polymerization jennaani. Polymerization can be carried out either additional polymerization or condensation polymerization. Got it? Addition polymerization and condensation. Got it? Isa hubattaa jirtu ijoollee. Maal jedha? Polymerization yookaan polymerization jechuun adeemsa process maal godhu which is a monomer unity combined together to form a polymer. Ha godhu sanii maal jennaan? Adeemsa saniin polymerization jennaan. Polymerization is a process by which monomer unity combine together to form what? Monomer, to form a polymer. Kana fakkaata. Okay. Carried out either in a vocation addition in walitti daamee haa uumamu sanbooda condensation yookaan immoo condense jechuun fakkeenyaaf amma condensation adeemsa condensation yookaan adeemsa aarri ho'ii jechuudha. Ho'ii bishaan danfe tokko bishaan danfe san bifa hurkaatiin yookaan vapor kennuun kan or fusion kennuun kanaan eega ol ka'ee jechuudha. Eega bishaan san bifa hurkaatiin yookaan tak jee kattee wanna jee booda fakkeenya wanni cuqqaalaa isa saniin cuqqaalame san gubbaarra yoo laaltanii jiraatan ta'e takka harkuma keessan akkasii yoo gubbaa qabdan taate jiidhaa harka keessan irratti hubata jechuudha. Kana gaasii jiru san jechuudha. Gaasii silaa ol ba'uuf deemu santu kan silaa bifa gaasiitiin ta'utu condensation jee gabbu'ee karaa maalitti change to water ta'e jechuudha. Wateritti jijjiirame jechuudha. Kana jechuudha akkana kanaan maal jedhanii condensation jedhanii. Gaarii hubachaa jirtu ijoollee. Polymerization can be carried out either addition fi akkasuma condensation kan inni kanaanis gaggeeffamaa jechuudha. Kunis distinguish activity 6.1 distinguish between addition and condensation polymerization.
kana tokko tokkoon kagaa ol tokko tokkoon gaddeemee isin ibsa natti tola. Addition jechuun idaanii condensation jechuun kan xiqqeessinu yookaan condense yookaan kan walitti qabanne kun akkasuma prepare list of monomer polymerization and have a look to their structure isaanii ilaaluu qabda amma and also functional group isaanii ilaaluu qabda. Explain their special features that allow them to form large molecule isaanii san akka uumaniif feature isaanii jechuudha amala isaanii san amala isaan hayyamamee ta'esan maal godhuudhaaf polymerii yookaan large molecule uumuudhaaf ta'esan you list gootee you can list after we learn this tutor. Addition polymerization is require large number monomer molecule which can be polymerized. Got it? Hamal to polymerized to by what? By addition reaction. Got it? Addition reaction idan polymerization to addition reaction. Ida ama reaction irrigativamen jechuudha. Got it? These types of polymerization is also have also known as chain growth polymerization. Chain growth polymerization. Kana wanni ke jennu ma chain jechuun maal jechuudha waa wal qabatu jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti carbon 3 yoo isin jiraate asin 2 yoo jiraate HC2 asin HC3 akkana yoo ta'e 3H3 akkana yoo ta'e kun maal hayyaduu kun jechuudha chain jechuudha wal qabatu wal qabachuu jechuudha chain jechuudha fakkeenyaaf amma shansharata jedhamu amma afaan amaaraatiin na fakkaata garuu shansharata yaani sibiila jechuudha walitti hidhamee akkatti walitti hidhamee jechuudha sanii shansharata jedhanii chain jechuun bifa sanii waa wal qabata jechuudha chain together gaayaan dhageessan jeen abdadda. Okay, let's jump on another. No, akkuma agartan no asitti maal jechuudha maal keenya for chain for example addition polymerization it of many ethylene got it ethylene molecule yield polyethylene got it addition mali ta itti ethylene da got it isine hojjaa jirtu ijoollee teenya maal jedha asitti ethylene ja got it gaarii kireenya isini hubattanii yaada yoo gaarii got it got it jaanitti bitan warri British asis warri nuti amma warri as jiroonis got jaanitti bitan garuu gotiin got jaanitti bitan isaanii san yeroo hedduudha afaan tu got gaarii jaa pardon me ma dhiifama godhadha got it ogaa jenama isaan irraa muraniif jecha kana irraa muraniif bakka biraa sokoo hootiif dhiifama guddaan isin gaafadha garuu kanaas adda baafachuu qabdan maaliif jennaan wajjii waayyaan wal hubachuu dhabuu dandeenya waan ta'eef let us make it easier to understandable. Maal jechuu kooti have you got it jechuudha. Have you got it? It is represent to what we learning on. Waan nuti barachuu jiru iti bataan bakka bu'ee have you got jechuun kun amma simple what present perfect tense dhaan itan vi got kun garuu gisee question form dhaan ta'e you have got hajjettum gaa'innu kun amma the form of question waan that kogaan question sinjo naas hin gaafas jira have you got yeah I got it jettan maandana yeah I have got yoo kana jarri Amerikaanonni amma kana irraa muran jechuudha kana you have you yoo kana irraa muraniiti afaan keenya akka feene goona waan jedhurraa kan keen jechuudha afaan kaayyoon isaa maali afaan jechuun walii galuu afaan meeshaadha jamaa sababa irraa kan keen yeroo qusachuudhaaf na fakkaata gaayitiik
irra deddeebiidhaaf enerjii illee qusachuudha akka beektan amma nyaanni nuti nyaannu chemical energy waan qabu enerjiin sanyii yeroo hedduu when we talk a lot it will be worn off okay worn out idhaan yoo hedduu haasofne jechuun enerjiin tanya san ni dhumti sobaa kanarraa kan ka'een akkuma bilbilli yookaan silkiin isin qabdan baatirii seevar jettee isin himtu baatirii seef godhuuf chaarjii isaanii qusachuu fi nafa akkaataa itti hinqisu. Sanii yoo qayyabana yoo irraa dhaamsaniiti gootii kana ammoo gaati jedhanii dubbisan isaanii yeroo hedduudha gilaaroo diyyaniin gilaaroo diyyaniin gilaatootii jedhanii gilaatootii hoggaa jedhan fakkeenyaaf amma gilaatootii jechi yookaan amma akkam ta'e isin ibsuu danda'a beektu fakkeenyaaf amma garaa keessa jechuudha namni yoo akkas qabe jettame jechi jiru akka achi keessatti dubbatamuu qabdiidha tiin tun gaa jette osoo itti gaatuun jettu gaa jaaniitti dubbatanii sanii kana fakkaata yoo paradamii dhiifama naa godhaa garuu walii galuu qabna gaa'ii jettee walii galuu nu barbaachisa isaanii maafi okay I'm so sorry man kana fakkaata where we were is this alright we jump addition polymerization right amma ittaayiliin kennuun kun maali gaafa kaataalistii noggaa ta'e kaataalistii jechuun akkuma kutaa tokkottis baayoloojii keessattis kaataalistiin yeroo hundana jirti kaataalistii jechuun afaan keenya maal jechuudha fakkeenyaaf kaataalistii yoo namni siin jee arraba amma kaataalistii you are a catalyst person yoo siin jee nama it's a very insulting word arraba jechuudha maali yoo jettanii a catalyst is doesn't take place in that reaction yoo halaaltan taate chemistry keessatti catalyst is speed up chemical reaction got it wachaa jirtanii catalyst jechuun speed up what chemical reaction wal nyaatiinsa jiru san maal gooti speed up gooti ni akka inni saffisiisu gooti malee it is doesn't take place or used up in that reaction jaa yoo halaaltanii jiraatan maal jedha kana jechuun isin itti idaatituma jechuun fakkeenyaaf amma afaan keenyaan yeroo isiniin jedhu afaan keenyaan nama waliin nama jiru tokko jechuun fakkeenyaaf amma nama tokko fi kan amma nama tokko fakkeenyaaf gaa aadaa keessaa hin jiru beektaa nama waliin jiru safuudha nama tokko amma abaluu tokkoo fi dubartii isaa taatu fakkeenyaaf amma fireendiilee waliin jiran jechuudha warra kaappil ta'e warra fireendiilee jechuudha boy and girl kan kana isaan amma dubartii deeftanii isin jira yoo inni isaan kana jettu amma inni kun isii tanarra chiit godhu jira jee chiit godhu jira ogaa innu dubartii biraati isii gubbaadhaan jechuudha osoo fireendii isii qabu jechuudha shariika osoo qabu jaalallee osoo qabu tabiraa tii wajjiin jira jaanii fakkeenyaaf so sorry garuu fakkeenya kana godhuu hoosiif dhiifama naa godhaadha garuu hubachuu qabdan waan jiru dhiifama naa godhaa guddaa kanarraa kan ga'een isii sanitti dubbataa jechuudha fireendiin isaa hadiiraa kana takka dubartiitis ta'uu danda'a dubartiitis isatti himuu dandeesse fadhu isatti himuu dandeesse garuu isiin waan itti himte san keessatti wayii fudhata qabdi jechuun achi keessatti miidhaman qabdu yaada jiru qaban fakkeenyaaf isaan lameen gaafa adda ba'an eenyu miidhama isaan lameen malee isiin maal taate miidhamtee jirti isiin maali walitti hirtee jechuudha kaataalistii jechuun walitti hirtuu jechuudha kanarraa kan ka'e walitti hiruu hoggaa jennu waan takka fakkeenyaaf guddaa dhaabuu yookaan guddaa dhiifama naa godhaa garuu fakkeenyaaf walitti hiruu hoggaa jechuun walitti fiduu waliin naquu jechuudha walitti buusuu akka isaan wal lolan godhuu jechuudha walitti hiruu hoggaa jiru fakkeenyaaf dhaabaa fuutee waan takka itti diruu osoo hin ta'in fakkeenyaaf xiyyaa wayii itti diruu osoo hin ta'in isaan san lamee waliin naquu wal lolan akka wal lolan godhuu jechuudha ifa jennee yaada
Kaataalistii jechuun akkasii asirratti garuu hiikaa isaa akkuma beektan jedhe asirratti hiikaa hin keenye inni dhiifama guddaa naa godha garuu. I'm so sorry man. Where we were? Where we were? Let me swap it off. Stop. Please get it off on here. Kaataalistii jechuun bakka akkas jaa qabadhaadha. Kaataalistii jechuun walitti hirtuu jechuun walitti buustuu waliin neetuu jechuudha. Akkasii kaataalistiin is doesn't used up in that reaction or takes place in that water reaction. It's just maal dalagitee jechuudha. Just speed up that chemical reaction jechuudha. Polymerization jechuun kun bifa kanaan kan mul'atu. Okay, akkuma agartan kana wanniin kaataalistiin akkas godhatee hunoo isaan sana split up ta'anii maal ta'anii asirratti amma asiinis itti hidhamuu danda'an jechuudha. Asiinis itti hidhamuu danda'an. But it is a type of monomer kan inni beekadha.